Bollo. Bulbula? Bulbulaadha? Maal jenne nulleesii wal barachuu dhufneemi? Lafa nu barsiiftaniimi? Foon kanallee nu nyaachiftaniimi? Hin dhaqu ganda jedhaa miti? Kuni gandaaree? Kuni arsii miti? Lafa leenjisoo diigatii miti? Kan adii gammadaatii miti? Ganda ormaa wayi dhaayine? Lafa ormaa wayi gaafanne? Qeeteenya miti? Irratti dhalanneemi? Irratti gudanneemi? Irratti godhanneemi? Lafa teenne hin qotanne jenneemi? Nun saaminaa jenne malee isin saamnoo hin jenne? Warri Tuulamaa maal jedhe? Nuti Oromoo qulqullu hin qotanna lafa kennan gurgurru jedhee miti? Lafa teenne hin gurgurraa? Hin gurgurraa? Warra gurguru hin deeggarra? Qabsoomnen lafa teenya deebinee miti? Way kadhannee deebine? Ka akka maamman mooyyee dhabnee miti? Akkasii miti? Filannoo kanarratti na dhageessan guddiidha. Arsii na dhageessanii. Filannoo kanarratti dhugamaan abbaa biyya tanarratti abbaa ta'uudhaaf, biyya tana bulfachuudhaaf, nama isinii ta'uu filachuudhaaf qophaa'uu qabdan. Nullee qophooynee jirra. Dhaabbilee Oromoo tokko goonee jirra. Isin tokkummaa keessan nuu cimsa. Bollo na dhageessaniibi har'a naaf Baqqalaa Garbaatii dhufe marsaa itti aanu Mararaa Guddinaa dabalannee Jeneraal Kamaal Galchuu dabalannee Daawud Ibsaa dabalannee namicha kaanillee dabalannee isinii dhufna jechuu. Galatoomaa hedduu isin jaalannaa. Injifannoo uummata Oromooti.